Daawwattoota keenya bakka adda addaa keessanii qophii keenya hordoftan akkam jirtu qophii irreechaa bara kanaa ilaalchisuudhaan keessummoota lama qabnaa. Isaanis obbo Olumaa Qubee fi obbo Dafarshaati. Baga nagaan dhuftan keessummoota keenya. Ayyee baga nagaan nu eegde dhaabas. Ayyee baga nagaan nu eegdan baga nagaan nu eegdanii galatooma. Ayyee fayyaa ta'aa ulfaadhaa sa'aatii kanatti dhiyaachuu keessanii fi qophiidhuma gabaabaadha qabnaarraa irreechi bara kanaa kan biraa si'a lama sababa koovidiif eegarra darbine kunoo amma itti deebine nagaadhaan itti deebi'uun waan guddaadha. Mee irreecha baranaa kana akkamitti jettu itti qophooftanii jirtu maaltu jira obbo Daanyeerraa waan ka'e? Ayyee haa ta'u isa dura rabbiin baga nu ga'e jennaa mee eebba irra buufanaa nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu. Hama ammaataa nurraa qabu bobbaasee nu haa galchu bobbaan keenya nagaa haa ta'u. Haajadhaaf deemnaa haajaa kanarree rabbi guutee uffalchiisaa nu uffalchee bara dhufuuf rabbi nu haa qajeelchu. Erga san jedheen booda waan irreecha birraa kun sababa koovidiitiin waggaa lama addaan nu jalaa citee ture. Garuu addaan hin cinne kabajachaa turre karaadhuma meeshaa ammayyaa kanaan kabajachaa turre. Haa ta'u immoo akka durii qaama walitti dhufnee malkaarra dhaabbannee rabbii keenya galateeffachuuf carraan arganne. Baran ammoo rabbi nu kinoo nagaa nuu kennee koominitii keenya hunda uummata keenya hawaasa keenya hunda nagaa nuu taasisee qaama wal arguuf qophii koreen irreechaa xumuratee iddoo qabee waan isaa malu hunda guuttatee hawaasa isaa wajjiniin kabajuuf qophii irra jirra. Akka gaariitti qophoofnee jirra jedhaa kanuma fayyadaa. Faadho obbo Daanyee obbo Olumaa isinoo akkam jettu irreecha kanaaf dhaamsa maal dabarsitu waamicha akkamitti gootu uummataaf? Egaa akkuma obbo Daanyeen jedhee waggaa lama guutuu odoo baanee akka durii malkaa keenyatti baanee waaqa keenya galata galfannee isa fuulduraaf immoo kadhannu akka durii sana odoon godhii waggaa lama walirraa cinne galanni isaa ga'uu maatii waatiin nagaa ta'ee kuba baraa kana jalaas nagumaan baanee amma baranaa akkuma duriitti malkaa keenyatti baanee waaqa keenya galateeffachuuf qophiin xumurameera. Koreen ayyaana irreechaa Awustiraaliyaa yookiin Viktooriyaa haala gaariin itti qophaa'aa jira. Beeksisni bakka adda addaatti tamsa'ee gurra nama keenyaa ga'eera jedheen abdadhaa. Kan hin dhageenyes kanarraa dhaga'u. Egaa guyyaa ayyaana irreechaa keenyaa akkuma beeksisa irratti himame onkololeessa bultii 2. Kanaaf namni kana dhaga'u waaqa kanaan nu ga'e wal faana galateeffachuun barbaachisaa waan ta'eef egaa namni keenya bakkuma jiruu itti qophaa'u jala bultii isaa itti qophaa'ee akkuma durii keenya wal faana tokko taanee wal taanee garaa qulqulluun afaan qulqulluun galateeffannu abdiin qabaa. Egaa haaluma kanaan itti jirra jechuudha. Ayyee fayyaa ta'aa. Obbo Daanyee namni maal godhuu qaba irreecha irratti dhufuudhaaf maaltu irraa eegama? Maal gochuu hin qabu? Irreechi lafta nagaatii lafa itti qulqullaa'anii namuuyyuu waan jiruun huccuudha kaasee amma sammuutti qulqullaa'anii bakka itti argamanii. Kanaafuu namni bakkee sanitti argamuu kan ulaagaa inni guddaan
yoo quunnamnillee jiraate, yoo namnillee walitti muufatee jiraate akka hawaasa keenyatti hawaasni keenya baay'ee waliin muufatu, baay'ee wal jaalata. Garuu yoo jiraate akka carraa dhiifama walii godhee malkaa san irratti argamee wal faana akka obboleewwanitti walammatee akka abbaatti akka ilmaatti akka haadhaatti walammatee waliin malkaarra dhaabbatee rabbii isaatiif galata galchaa. Egaa wanni godhuun irra jiru guddaan malkaa yeroo dhaqan qulqullaa'anii argamu, qulqullina uffataa, qulqullina sammuu guutumatti waan dhala namaatiif barbaachisu hunda qulqulleeffatanii bakkasitti argamanii rabbii isaaniitiif baga kanayyuu nu qulqulleessite jedhanii galata galchu. Waan hunda kan namaa godhu rabbi, waan rabbi sii godhe immoo bakki itti galata itti galfattu qabaachuu qabda. San immoo kan Oromoon akka Oromootti qabu bakka hundattuu galanni rabbii bakka hundatti galaa, garuu addatti immoo gamtaadhaan baanee bakka itti galata galfannu waan ta'eef kanaaf namni waan godhuu qabu qulqullaa'ee bareedee aadaasaa safuusaa eeggatee ilmaansaa qabatee malkaarratti argamee kabaja san ulfina san galata san rabbi isaatiif galchuuf achitti argamuu qaba. Wanni namni godhus guddaan irra guddaan kanuma jedhee amanaa jechuudha. Obboluma maal godhaaf Oromoon bara baraan irreecha kana irreeffata? Mee yeroo dheeraa irreeffachaa turtanii maal faayidaan irreechi qabu Oromoodhaaf? Egaa faayidaan isaa ifa. Akkuma aadeeffanne yookiin akkuma abbootiin keenya kaakileen abaabileen keenya waaqa isaa kan ganna ulfaataa laga guutee nama nyaatu, rooba hamaa roobee isaa safuu sadarkaa bakakkaan illee kan hundumaa jala nama baasee kan ulfaataa kana gurraacha jedhu ulfaataadha. Kana keessaa baanii booqaa birraa arguun waan guddaadha. Waan hunda caalu immoo waaqa ofii galateeffachuu kan caaleen jiru. Namni uumamni kamuu kan uume kan nama uume isaa kan nama jiraachisu isaa isaa keessatti guyyaan ittiin keessattuu Oromoon akka sirna gadaa isaa jalatti sirna waaqa isaa ittiin yaadatu kan uummate wal faana hunduu bahee dhiiraa dubartiin dardaraa fi shamarraniin baay'ee waaqa ofii ganna ulfaataa kana jala nu dabarsitee nagaadhaan asiin nu geesse galanni kee haa ga'u jedheetu waaqa isaa galateeffata. Egaa hunda caalaa immoo waaqa galateeffachuu kan caaleen jiru. Kanaaf Oromoon haala jireenya isaa uumama qilleensa sana fakkaatu, lagootii sana fakkaatu, lafa tulluu sana fakkaatu waaqni kennee fi haala sanaan waan jiraateef egaa kan hundumaa kan namaa kenne qilleensa ittiin hafuura baafatan, yoo qorri dhufe kan ittiin aduu ifatan, kun hunduu karaa waaqaa waan argannuuf isa galateeffachuun hunda dursa. Kanaaf sirni gadaa akkaataatti waaqa galata galfatan kan sirna kana ijaarratee akka ammas wanti nutti hir'ate hin jiru. Yoo karaa keenya waan tokko tokko nu jalaa hir'ate malee karaa waaqaa wanti hir'ate hin jiru. Egaa inni guddaan waaqa galateeffachuudha. Waaqa galateeffachuuf immoo akkuma amma daanyin jedhe waaqni nagaa jaalataa, waaqni araara jaalataa, waaqni qulqulluu ta'anii itti dhiyaachuu jaalataa. Yoo kana ta'e malee walii ilaalamaan ta'u galatichuu bakka hin ga'u. Kanaaf qulqullaa'aa natti dhiyaadhaa jedha waaqni.
Haaluma kanaan egaa uummanni Oromoo eega uumamee of baree amma irrattas ga'ee waaqa isaa wal ga'eetu waliin waaqa ofii karaatti innaa deemanis innaa hojjetanis waaqa galata galfachuun danda'ama. Haa ta'u malee inni kun waluudhaan xiqqaa guddaan ba'ee waaqa isaa waan galateeffatu kuni Oromoodhaaf bakka guddaa qaba. Waaqa galateeffachuu immoo kan caaleen jiru kan egaa faayidaan ayyaana Irreechaa waggaatti lama godhama. Haala kanaan egaa Rabbiin galateeffanna jechaadha. Kanaafuu kun immoo waan hunda caalan jedhani. Ayyee gaariidha. Bal'inaanuu guyyaa ayyaana sanaa isin ibsama. Bodaanyeen asumaan waamichaa fi guyyaa bakka isaa fi waan itti dabaltu dabaltee qophii kana xumurra. Ayyee galatoomii egaa wanni itti dabalu guddoon illee hin jiru hayyuun dubbatee jira onumaani. Haa ta'u garuu waan kuni keenya kan keessan kan hunda keenyati. Kan nama tokko kan nama lamaa miti. Amantiin tokkollee kan daangessuu miti. Namuu amantii isaa qabatee akka Oromoo fakkaatee aadaa isaa fakkaatee bakkee sanitti argamee Rabbiidha galata galchuun waan nurra jiruuf namuu waan tokko oduu isin hin daangessin waan tokko oduu isin hin ootobin dhuftanii waliin aadaa keenya safuu keenya isa amata dheeraaf hawwaallan boolla keessaa harkisaa jirra boolla keessaa ol baasaa jirra nu jala awwaallamee isa awwaallame kana awwaala keessaa baafachuun dirqama Oromoo hundaati. Dirqama nama tokkee miti, dirqama nama jaarmiyaa siyaasatii miti, dirqama hawaasa garee tokkootii miti. Kuni dirqama sanyii dhala Oromoo hunda ilaallata. Nama kamiyyuu taa'ee Oromoo ta'ee kan uumame waan kana baraaruun wajjin dhaabbachuun dirqama ta'aa jechuudha. Kanaaf dhumarratti kanan jedhu Oromoon Meelboorni jirtan. Oromtittiin Meelboorni jirtan. Dardarri Meelboorni jiru. Dardarri Meelboorni jiru. Hundi argamtanii aadaa du'ee awwaallame kana akka irratti guddifnu, akka waliin guddifnu, akka waliin mul'ifnu kabaja Oromummaatiin isin gaafadha. Guyyaansaa onkololeessa gaafa lamaa yookaan Oktoobar gaafa lamaati bakkisaa Beeruuk Bootanik Gaardenii achitti argamtanii adreesii guutuun beeksisa keenya irra jira. Yoo barbaadan bilbilli keenya achirra jira. Bilbila keenya bilbiltanii nu gaafattanii waan jiru hunda isinii ibsuu dandeenya. Koottaa Oromoo kan taatan waliin aadaa keenyaa guddifannu, waliin safuu keenyaa guddifannu, waan bade waliin haa barbaadannu jedha. Warri kana nu qindeessitanii akka dhaamsa kana dabarfannu nu taasiftan keessa'uu obbo Dhaabasaan ulfaadhu jiraadhu dirqama Oromummaa sitti ta'us galanni waan si barbaachisuuf galatoomii ulfaadhu carraa kana nu banuu keetiif galatoomaan jedha. Koottaa yaaddaa balballi banaadhaa waan Oromooti yaada keessan waan qabdan koottaa dhiyeeffadhaa waliin guddifannaan jedha. Kanuma dhaamsi guddaan qabu galatoomaa. Ayyee isinis keessummoonni keenya ulfaadhaa fayyaa ta'aa jenna. Beeksisa kana walumatti aansinee gidduu kana gadhiifna. Hordoftanii akka irratti hirmaattan asumaan dhaamsa isinii dabarsinaa. Kanuma ulfaadhaa nagaadhaan nu turaasin. Ayyee fayyaa ta'e ulfaadhu galatoomii Dhaabasa. Ayyee ulfaadhaa fayyaa ta'a.